Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan marti bakka guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee fi bakkoota hedduutti saamichaa fi dararaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Hidhattoonni shiftaa Amaara saamichaa fi dararaa uummata irratti kan geggeessaa jiran yoo ta'u, aana baatee keessatti maqaa ABO Shanee deeggartuu fi gargaartuutiin uummatni dararamaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee keessatti dararaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu fi aanolee hedduu keessatti saamichi guddaan geggeeffamaa kan jiru ta'u jiraattonni godina Walloo bilbilaan madda nageenyaatti himani. Murni faashistii Abiyyi Ahmadiin deeggaramu gareen shororkeessitoota faannoo jedhamuun beekamtu godina Walloo keessatti maqaa seera kabachiisu jedhuun qubsiifamtee jirtu. Saamicha guddaa geggeessaa kan jiran yoo ta'u aana baatee keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jedhee yaamu deeggartu jechuun namoota nagaa irratti reebicha raawwataa kan jiraniif sababa garaa garaatiin qarshii uummata irraa saamaa akka jiran maddi nageenya maddeen irraa odeeffatee jira. Hidhattoonni Amaaraa fi kaabinoonni aana baatee gandoota akka Jaldeetti, Odaa Daamatoo fi warra Waayyuu keessa deemuun ABO Shanee qallabaa jirtu. Akkasumas gargaarsa godhaa jirtu jechuun qotee bulaa Oromoo irratti burjaajina garaa garaa fi sodaachisa guddaa irratti geggeessaa akka jiran maddi keenyatti dabaluun eere. Haaluma kanaan namoonni baay'een badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii mana hidhaa keessa dararamaa kan jiran ta'uu kan eere maddi keenya bilbilaan dubbifne kun namoonni hidhamanii jiranis murtii tokko malee mana hidhaa keessa tukkaanfamanii hidhattoota shiftaa Amaaraa Liyyuu Haayilii jedhamtuun dararamaa jiraachuu dubbatu. Namoonni mana hidhaa keessa jiran akka ba'an kanneen barbaadan qarshii impaayera Itoophiyaa 100 hanga 150 kaffalaa jechuun uummata harka qalleeyyii jiruuf jireenyi qaala'ee jiru doorsisaa akka jiran dubbatu. Sababa garaa garaatiin saamichi geggeeffamaa jiraachuu kan hime maddi keenya garasii dubbisne kun aanaa Jillee Dhummuuga keessattis namni tokko qamadii alatti akkam facaasne jechuun kaabinoonni fi hidhattoonni Amaara qotee bulaa akeekkachiisaa akka jiran jiraatan aana Jillee Dhummuuga ganda battee ta'e tokko bilbilaan nuuf ibsee jira. Namoonni kallatti gammoojjiitiin jiran keessatti qamadii sirriitti oomishuun isinirraa eegama jechuun qotee bulaa dirqamaan qamadii facaasisuuf yaada akka qaban haasaa isaaniirraa hubataa jirra jedhu. Itti dabaluun akka gabaasanuuf laatanitti maddeen keenya garasii dubbisne xaa'oo yookaan maadaabara mootummaan uummataaf akka qamadii facaasan jedhuun ergame kaabinoota fi hidhattoota Amaaraatiin qotee bulaatti gurguramaa akka jiru dubbatu. Maadaabara yookaan xaa'oo kana bituun keessan dirqama ta'a. Qamadii facaasuuf waan deemtaniif jechuun xaa'oo qotee bulaaf kennamu gurgurataa akka jiran jiraatan aanicha dubbisne kun ibsee jira. Namoonni guyyaa dheengaddaa ajjeefaman aana Kiraamuu fi aana Amuura keessatti hedduun isaanii dhalattoota Harargee ta'uun isaanii himame. Godina Wallagga Bahaa aana Kiraamuu fi Amuura keessatti ilmaan Oromoo faannoo Amaaraatiin ajjeefaman dhalattoota Harargee ta'uun isaanii himame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Namoonni guyyaa dheengaddaa ajjeefaman keessaa hedduun isaanii dhalattoota Harargee ta'uun himame. Godina Wallagga Bahaa aana Kiraamuu fi Umuruu keessatti namoonni nagaa homaatuu keessa hin jirre kan tuttuqaa siyaasaa kamuu irraa bilisa ta'an finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefaman hedduun isaanii dhalattoota Harargee ta'uun isaanii himamaa jira. Gareen shororkeessitoota faannoo jedhuun of yaamtu kan hidhannoo guutuun Oromoof Oromiyaa irratti bobba'uun duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessaa jirtu guyyaa dheengaddaa Wallagga Bahaa keessatti qotee bulaa Oromoo tuttuqaa siyaasaa kamuu irraa bilisa ta'e irratti dhukaasa bananii namoota 10,000 lakkaa'aman akka ajjeesan isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Namoonni hidhattoota shiftaa Amaaraa kan jibba Oromummaatiin guutaman Oromummaa balleessuuf kaayyeeffatanii bobba'an kanan ajjeefaman
baay'een isaanii ilmaan Oromoo Harargee irra bara 1996 sababa hongeen bukaanii Wallagga Bahaa qubsiifaman ta'uu isaanii jiraattonni onichaa dubbataa kan jiran yoo ta'u halkan tokkotti finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman jechuun jiraattonni onichaa bifa gaddaatiin dubbataa jiru. Dhalattoota Harargee sababa hongee yeroo san mudateen achitti godaan rasaasa farra ilmaan Oromoo Oromummaa balleessuuf kaafame kanaan ajjeefaman kunneen kan ammaaf maqaan isaanii nu ga'e. Muraasni Asnaaqe Kabbadaa, Usmaa'il Dassaalee, Umar Mahammad, Shukur Mahammad, Zeenil Zayid, Muhammad Kaamil, Tamasgan Malkaa, Muhee Daawud, Muhammad Ali, Ibrahim Ali, Kaamil Badru, Ahmed Kaamil, Umar Ali, Warquu Gabbisaa, Madiinaa Kamal, Xooybaa Kamal, Ibrahim Ali, Taajuu Muhammad, Asnaaqe Abbabuu, Saanii Kamal, Ahmad Kamal, Samiiraa Sayyid, Faaxumaa Jibriil, Xilaahuun Kabbadee kan jedhamanidha. Namoota ajjeefaman kana keessaa kanneen maatii isaanii waliin wareegamanis jiraachuu kan dheeran jiraattonni onichaa isaanis kan ammaaf maqaan isaanii nu gahe Muusaa Alii Usmaan maatii 10 waliin, Jamaal Damtoo maatii nama 5 waliin, Muusaa Alii miseensa maatii nama 7 waliin, Abbabaa Dhufeeraa maatii 6 waliin, Muusaa Yusuf maatii nama 5 waliin, Qaasim Siraaj maatii nama 3 waliin, Kamal Fadilu miseensa maatii nam 21 waliin bakka tokkotti kan ajjeefaman ta'uun baramee jira. Gochi suukanneessaan qotee bulaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u uummanni Oromoo Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessa jiraatan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hammaataa keessatti kufanii kan jiran ta'uu jiraattonni onichaa himataa jiru. Haleellaan faannoo Amaaraatiin uummata irratti raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun himame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti faannoon Amaara gocha gara jibbummaa raawwataa jiraachuun beekame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti faannoon Amaara uummata nagaa irratti haleellaa cimaa raawwatu miidhaa cimaa geessisee jiraachuun himame. Hidhattoonni Eertiraa fi faannoon kan waliin daangaa Oromiyaa ce'uun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisaa jiran haleellaa uummata irratti geggeessuu aadeeffatan. Ammas akka haaraatti uummata irratti bobba'uun dhaga'ame. Gareen maafiyaa Amaara mootummaa Abbaa Irree Abiyyi Ahmadiin deeggaramu Oromoota Horroo Guduruu Jaardagaa Jaarte, Amuuraa Kiraamuu fi kan kana fakkaatan irratti duulanii gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiran. Guyyaa har'aa Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti waraana Ximmiir Xoorii jedhamuu fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humnoota biroo dabalatuun qe'ee Oromoota Wallagga irratti gocha badii isaanii raawwataa akka oolan jiraattonni onichaa bilbilaan madda nageenyaatti himani. Akka jiraattonni onichaa bilbilaan dubbifne tokko jedhutti nurratti raawwatamaa jiru. Duulli nurratti raawwatamaa jiru duula Oromummaa balleessuuf taasifamaa jiru malee duula ilaalcha siyaasaa akka hin taane uummanni Oromoo martinuu nuuf beekuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Humnoonni kunneen akkuma aanaa kaan dhufanii galaniin gocha gara jabummaa raawwachuu aadeeffatan. Nurratti raawwatu eegalan malee gaafiis ta'e wanni afaaniin uummatatti dubbatan hin jiru jedhu. Gochichi isaanis gocha Oromoo balleessuuf lafa Oromoo kan isaanii godhuutti jedhuun dubbatu. Baqattoonni Oromoo biyya keenya kaampii UNHCR kan Kaakumaatti argaman hedduun isaanii rakkoo ulfaata keessa jiraachuun beekame. Baqattoonni Oromoo Keeniyaa kutaa kaaba dhiha kaampii baqattummaa UNHCR Kaakumaatti argaman keessa jiran haalli qabiinsa isaanii akka yaaddessa ta'u sagalee qeerrootti himanii jiru. Dhalataan Oromoo yeroo ammaa kana kaampii baqattummaa keessa jiru kan nuti rakkoo nageenyaatiif jecha maqaa isaa himuu hin barbaanne tokko akka jedhuti yoo xiqqaate gara namoota 29,718 kan taanu kaampii keessatti gidiraa argaa jirra. Waan nyaannu bakka bolluu fi waan keessa jiraannu dhabuurraan kan ka'e qorraa fi aduu waatamaa jirra jechuun yaada isaanuuf ibsee jira. Namni kun akka jedhutti mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa maqaa Abaa Shanee jedhu nutti maxxansuun waan gidirfamaa turreef gara biyya ollaatti baqanne jedhama. Yeroo ammaa kana ammoo namaa fi qaama nuuf birmatu dhabu. Haala akka yaaddessa keessa waan jirruuf uummanni keenya fi hawaasni idil addunyaa akka sagalee nuuf ta'u barbaanne jechuun dhaamsa isaan dabarfatanii jiru.
Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Twitter keenyaa fi YouTube keenya irra kaasiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.